kamiyyuu caalaa mootummaan misooma aadaa afaanii fi seenaa uummata Oromootiif xiyyeeffannaa guddaa kennuudhaan hojiileen gurguddoon hojjetamaa turaniiru. Aadaan keenya akka misoomu, akka beekamu, akkasumas immoo uummanni keenya aadaa isaatti akka fayyadamuu fi aadaa isaarraa fayyadamaa akka ta'u, dabalataanis aadaan keenya sadarkaa idil addunyaatti akka beekamuu fi hariiroon nuti uummata kaa waliin qabnu ollaa keenyaa fi sadarkaa idil addunyaatti karaa aadaa keenyaa soofti paawar ta'ee aadaan keenya eenyummaa keenya seenaa keenyaa fi duudhaa keenya kominikeet yookiin immoo akkaataatti beeksisuu danda'uun hojiilee gurguddaan hedduun hojjetamaa turaniiru. Egaa kanuma giddu galeessa godhachuudhaan mootummaan naannoo keenyaa haaromsa aadaa ifoomseetti kan jiru. Haaromsi aadaa toorawwan xiyyeeffannoo shanii kan qabu. Inni tokkoffaa dinagdee ceesisuudha. Dinagdee ceesisuu keessatti uummanni Oromoo akkaataatti dinagdee isaa hoogganu, akkaataatti uummata isaa gama dinagdeetiin fayyadamaa taasisu sirna gadaa keessatti duudhaaf safuu aadaa hojii keessatti uummanni Oromoo duudhaaf safuu mataa isaa qaba. Inni kan biraa aadaa uummata Oromoo ceesisuudha. Aadaan uummata keenyaa kun akkuma abbootiin keenya, haadholiin keenya, akkasumas hayyoonni keenya, artistoonni keenyaa fi namoonni garaagaraa aarsaa garaagaraa kaffalanii aadaaf duudhaaf safuu keenya nu qaqqabsiisan kana dhaloota darberraa aadaa keenya fudhannee itti fayyadamaa jirru kana aadaa keenya dhalootatti dabarsuun, ceesisuun, dhaloota barsiisaa deemuun immoo baay'ee murteessaadha. Kana gochuudhaaf mootummaan dursee haaromsa aadaa otoo hin foomsin dura hojiilee garaagaraa hojjetaa tureera. Akka fakkeenyaatti mana murtii aadaa kaasuun hin danda'ama. Uummanni keenya sirna ittiin dhugaa waloosaa haqa isaatti baafatu qaba. Dabalataanis gaachana sirna kaasuu hin danda'ama. Buusaa gonfaa kaasuu hin danda'ama. Uummanni keenya duudhaaf safuu aadaa ittiin wal gargaarsa mataa isaa kan qabu. Kanaaf aadaa keenya dhalootatti dabarsuun, sirnoomsuun, aadessuun baay'ee murteessaa waan ta'eef mootummaan xiyyeeffannaa guddaatti kennee hojjetaa jira jechaadha. Inni kan biraa aartii keenya ammayyeessuudha. Aartiin keenya aartii jechuun waan baay'ee of keessaa qaba. Aadaa keenya kominikeetti gochuu gaafa barbaanne aadaa keenya, seenaa keenya, duudhaaf safuu keenya karaa salphaa ta'een uummata addunyaa biraan gahuudhaaf eenyummaa uummata Oromoo kana beeksisuudhaaf aartiin gaheen inni qabu baay'ee olaanaadha. Isa kanas mootummaan xiyyeeffannaatti kennee hojjetaa jira. Isa kanaaf immoo fakkeenyi guddaan akka koomsaatti itti fayyadamuu dandeenyu sadarkaa garaagaraatti mootummaan hawwisoowwan garaagaraa, baandiiwwan garaagaraa irra deebi'ee ammayyeessaa, humneessaa, hundeessaatti kan jiru. Dabalataan immoo fakkeenyummaa guddaa akka biyyaatti illee kan qabu orkestiraan baandii biiftuu giddugala kanatti hojjetamaa jiru. Hidhannoo isaanii cimsuudhaan ammayyeessuudhaan mootummaan xiyyeeffannaa guddaatti kennee hojjetaa kan jiru ta'uusaa beekamaadha. Kana hundumaatiif gama miidiyaatiinis mootummaan xiyyeeffannaa guddaatti kennee kan hojjetaa jiru akkuma jirutti ta'ee kana hundumaaf wanti ka'umsaa bu'uurri qorannoo akka ta'e sirriitti hubachuun baay'ee murteessaadha jechaadha. Dinagdee keessatti, aadaa keenya ammayyeessuu keessatti, ceesisuu keessatti, aartii keenya ammayyeessuu, humnoomsuu keessatti gama hundumaatiin aadaaf duudhaaf safuu keenya immoo dhalootatti dabarsuudhaaf uummata keenya aadaa isaarraa fayyadamaa taasisuudhaaf aadaa keenya sadarkaa idil addunyaatti beeksisuuf sammuu namaa keessatti biraandii gochuudhaaf qorannoon baay'ee murteessaadha. Qorannoo kana gaggeessuuf immoo hidhannoon qorattootaa karaa saayinsawaa ta'een, karaa ammayyaa ta'een qorannoon keenya aadaaf duudhaaf safuun keenya sadarkaa idil addunyaatti akka beekamuuf galtee kan nuu ta'u, kunuunsa kan nuu ta'u qorannoodha waan ta'eef kana gochuuf immoo mootummaan yuunivarsiitota garaagaraa wajjin dhaabbilee barnootaa olaanoo garaagaraa wajjin waanta hojjetamu akkuma jirusi ta'ee addatti seenaa duudhaaf safuu uummata Oromoo akka qoratuuf seenessaa dabe akka sirreessuuf aadaa fi duudhaaf safuuf aartiin keenya qoratamee akka ba'uuf mootummaan xiyyeeffannaatti kennee Inistituutii qorannoo Oromoo hundeessee hojiileen milkaa'ina qaban hojiileen guddaan hojiileen hedduun hojjetamaniiru. Kanaaf immoo Inistituutii qorannoo Oromoo akkanaa galateeffattanii barbaada. Kanaaf akkuma dura kabaja obbo Zinaabuun kaasaa turanii qorannoon keenya saayinsawaa akka ta'u, qorannoon keenya qorannoo istaandardii isaa eeggate akka ta'u, boquu uummata keenyaa akka ol qabu, tooftaan ittiin siyaasa biyya kanaa, siyaasa addunyaa akkasumas immoo dinagdee addunyaa ittiin jijjiiruu dandeenyu aadaa keenya ilaalama gubbaa yookiin immoo supparastiraakcharii irratti kaa'uu dandeenyu keessaa tokko qorannoo sadarkaa isaa eeggate aadaaf duudhaaf dhokate itti baasuu dandeenyu, seenaa dhokate itti baasuu dandeenyu, aartii keenya itti humneessuu dandeenyu, seenaa keenyas aadaa keenyas ittiin guddisuu dandeenyu tokko qorannoodha waan ta'eef kanaaf immoo leenjiin akkasii baay'ee murteessaa waan ta'eef warri Inistituutiif qorannoo Oromoo akkasumas immoo hayyoonni keenya kumatimitti kana fudhattanii gara kana waan dhuftaniif leenjiftoonnis immoo bifa kanaan miidhagdanii uffata aadaa uffattanii asirratti leenjiidhaaf waan dhuftaniif ulfaadhaa galatoomaa isiniin jecha leenjiin kun egaa warri leenjiidhaaf gara kana dhuftan leenjiin kun akkanumaan kan leenjifamu osoo hin taane leenjii fudhattanii gara mana keessanitti galtanii kan teessan osoo hin taane akkanan yaadutti
kallattii mootummaas toora xiyyeeffannoo jirus hojiitti hiikamee qorannoo sadarkaa isaa eeggate saayinsawaa ta'e artikilii barreessuun yookiin immoo barruu barreessuun artikilii barreessuun irraa eegama. Artikiliin barreessuun yoo ta'e aadaa keenya sirnaan kominikeetii gochuu hin dandeenyu. Kitaaba barreessuun barbaachisaadha. Afaan Oromoo qofaan osoo hin taane afaan garaagaraatiin uummata idil addunyaa bira qaqqabuun baay'ee murteessaa waan ta'eef sanammoo hojiitti hiikuun galtee godhachuun baay'ee murteessaadha. Kanaaf nuyi immoo akka biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaatti aadaa keenya misoomsuuf aadaa keenya guddisuudhaaf haaromsa aadaa kana lafa qabsiisuuf akka galteetti kan itti fayyadamnuu fi mimaammataa fi tarsiimoon ba'an keessatti gaheen qorannoo baay'ee olaanaadha waan ta'eef kanaaf itti fayyadamna. Turtii gaarii ulfaadhaa galatoomaa isiniin jedha.